Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Marap. Video har'a keessatti airdrop lama qabadhe isin dhufee jira. Pause airdrop fi akkanumallee Zo airdrop dhaan kan wal qabate informationota lama odeeffannoo dabalataan lama qabadhe isin dhufee jira. Pause airdrop wantoota haaraa fidee jira. Pause airdrop irratti Koini wali sasabatan gara kafaltii akka argataniif wanta sirreeffachuu qabdan tokko fidee jira. Innis activity check jedhudha. Activity check keessan on yoon godhati yookaan immoo yoo hin sirreeffatin gonkumayyuu pause airdrop irratti koiniin isin wali sasabatan kafaltiin isiniif kafalamu tokkollee hin jiru jechuudha. Lammaffarratti Zo airdrop ulaagaalee kafaltii isaanii ifa godhanii jiranii kafaltiin isaanii maal irratti hundaa'e kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Zo airdrop keessatti yeroo seentan mining has ended jedhee jira, xumuramee jira. Amma immoo ulaagaalee isaanii yookaan immoo kiraateriyaala isaanii kan kafaltiin isaanii namoota ulaagaalee kanneen guutan ulaagaaleewwan kunniin sadiidha. Ulaagaaleewwan kanneen sadeen namoota guutaniif kafaltii gaarii akka kafalanidha kan ibsaa jiran jechuudha. Zo airdropin dhaan kan wal qabateellee information kana isiniin dhaqaba. Akkanumallee pause airdrop dhaan kan wal qabate dhaggeeffatan koo pause airdrop dirqama check activity keessan sirreeffachuun dirqama keessanii activity check keessan akkamitti sirreeffachuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Akkanumallee pause airdrop exchange wan adda addaa yookaan immoo wallet wan adda addaa irratti listi ta'uudhaaf akka haasawamaa jirudha kan beeksise jechuudha. Ammaan booda immoo taaskiiwwan adda addaallee kan asirratti dhufan akka hin jirredha ifa godhaa kan jiran. Taaskiiwwan kanneen kanaan dura turan immoo hundi keessan hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha, xumuraadha. Egaa kanas walitti sassabachuudhaan koinii keessan koinii gaarii walitti sassabachuu dandeessan waan ta'eef pause airdrop dhaan kan wal qabate information haarawaa fi akkanumallee Zo airdrop dhaan kan wal qabate ulaagaalee Zo airdrop kafaltiin Zo airdrop ittiin kafalu namoota maal guutanidha yookaan immoo ulaagaalee sadeen guutuu qabdan isiniin dhaqaba hanganumaatti nafaana turaadha. Gara barnoota keenya kanarraatti osoo hin cehin warroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti seenna. Egaa jalqaba irratti pause airdrop dhaan kan wal qabatedha. Pause airdrop gara community isaanii seennee wantoota tokko ni ilaalla jechuudha. Gara pause community ni seenna. Pause community keessanii seentan. Pause community jettanii yeroo search gootan pause community namoota subscriber miliyoona 21 ol kan qabudha. Achirra erga seentanii booda wantoota tokko ni ilaalla jechuudha. Egaa wanti isaan hanga ammaatti fidaa jiran jechuudha. Dhaggeeffatan koote tokko maalidha? No more quests promises ni jedha. Ammaan booda taaskiin dhufu tokko illee hin jiru isiniin jechaadha. Yeroo dhufu keessatti egaa questiiwwan available ta'an hin jiranii yookaan immoo taaskiiwwan isin hojjettan hin jiranii. Yoo xiqqaate garuu taaskii tokko qofattu gallakkifama kan jirudha kan fidan jechuudha. Asirratti garuu dhaggeeffatan koo final check is waiting on pause web mandatory for the drop ka jedhu ni jira jechuudha. Egaa waa'ee kanaa ni ilaalla. Check activity ka jedhu kana isa kana sirreeffachuun dirqama keessanii akkana keessa yeroo ol dhuftan jechuudha. Pause community keessa seentanii akkanatti activity check ka jedhu ni argama. Pause activity check ka jedhu ni argama. Pause one last ride jedha. Egaa activity check kana sirreeffachuun keessan dirqama. Kana sirreeffachuudhaaf immoo akkamitti sirreeffachuu dandeenya kan jirudha. Egaa wanti kun akka final mandatory kan ilaalamudha. Wanta kana sirreeffachuun dirqama keessanii activity check kana sirreeffachuun dirqama keessanii. Kanaan dura pause airdrop irratti eligible ta'uu fi eligible ta'uu dhabuu keessan akkamitti adda baafachuu dandeessa. Eligible yoo kan hin taane ta'e gonkumaa kafaltiin isiniif kafalamu hin jiru. Amma immoo activity check keessanillee yoo kan hin sirreeffanne ta'e kafaltiin pause airdrop irratti isiniif kafalu hin jiru. Akka mandatorytti ilaalama waan ta'eef jechuudha. Activity check kun akkamitti sirreeffannaa kan jiru wajjin ilaalla jechuudha. Egaa bakkuma activity check ka jettu kana jalatti pause web ka jedhu ni argama. Isarra kilik gootuudhaan gara website kanaatti isin oofa jechuudha. Linkii kana isiniif kenna. Linkii kana open gochuudhaan keessa seentan salphamatti akkaataa ittiin check godhachuudhaaf kan isin gargaaru linkii kana description jala isiniif kaa'ee jira. Linkii sanarra kilik gochuudhaan gara website kanaatti isin fudhata. Ammaan booda akkamitti immoo activity check keessan akkaataa itti sirreeffattan isinitti agarsiisa. Verify yourself ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan activity check keessan egaa check godhatan jechuudha. Ergasii immoo pause telegram app kan jedhu verify with jedha. Akkanumallee pause telegram app ka jedhu kan jalqabaa kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo dhaggeeffatan koo akkuma sanatti argattan account verified isiniin jedha. Egaa verify ta'e jira accountiin kan koo verified kan ta'edha. Continue in website ka jettu kanarra kilik gochuudhaan gara keessaatti seentanii jechuudha. Amma immoo browser isin filachiisa. Browser ittiin seenuu barbaadan ni filattanii aan Google Chrome dha kan filadhe isin kan barbaadan filachuu dandeessanii filadhee jira.
ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata akkuma masarata argartan asirratti eligible ta'uu keessanii fi eligible ta'uu dhabuu keessan bakka itti laallachaa turreedha. Amma immoo activity check keessanillee bakka itti sirreeffataniidha jechuudha. Kanas sirreeffachuudhaaf sarara sadii kanarratti kilik gootan. Sarara sadii amma isinitti agarsiisaa jiru kanarratti kilik gootan. Asirratti wantoota isinii dhufan kana keessaa home ka jedhu jira, dashboard jira, claim fi free market ka jedhu jira. Kanneen keessaa kan isin filattan dhageeffatan koo claim ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphamatti asirratti jechuudha kan ilaaluu dandeessan. Claim ka jettu kanarratti kilik gootan. Egaa check eligibility keessa warroonni checking godhatin jechuudha. Connect tone wallet ka jedhu irra kilik gochuudha. Wallet barbaadanii wal qunnamsiiftanii. Inni biraa immoo dhageeffatan koo asirratti kan check godhachuu qabdan connect Solana walletidha. Solana walletidhaan akkaataa wal qunnamsiisuu qabdan kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Ergasii immoo har'a kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufee dhageeffatan koo akkaataa ittiin activity check keessan check itti godhatanidha. Isa kana kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira waan ta'eef. Ergasii immoo dhageeffatan koo isa kana eligibility check keessan erga sirreeffatanii booda claim ka jettu kanarra kilik gochuudhaan egaa amma immoo activity keessan akkaataa ittiin check godhatan isinitti agarsiisa jechuudha. Asirratti claim ka jettu kanarra kilik gootan jechuudha. Egaa baay'ee koo salphaadha. Eligibility check keessan haala kana yeroo sirreeffattan activity check ka jettu kun isheen kun right isiniif hin taatu isin biratti jechuudha. Ergasii immoo maal gootanii activity check ka jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo jalatti I am a robot ka jettu isiniif dhufti jechuudha. As jalatti I am a robot ka jettu isiniif dhufti. Ishee irratti tick gootan jechuudha. Saanduqa asirratti argamtu san keessatti tick gootanii robot ta'uu dhabuu keessan ni beeksiftanii jechuudha. Ergasii immoo tick yeroo gootan akkanatti activity check keessan right isiniif ta'a jechuudha. Egaa haala kanaan activity check keessan sirreeffachuu dandeessanii. Egaa wallet keessanii akkaataa itti wal qunnamsiiftan viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Description jalaan ni argattu. Egaa Tone wallet fi akkanumallee Solana walletidhaan akkaataa itti wal qunnamsiiftan jechuudha. Eligibility check keessanillee akkaataa ittiin sirreeffattan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Isallee description jalaan ni argattu jechuudha. Link isaa har'a immoo activity check jedhu kun isheen kun right isiniif hin taatu isin biratti maal gooti activity check jettee asirratti right hin qabdu fuuldura soo kanaafiyyuu activity check jettu kana qofa kilik gootanii ergasii immoo I am not robot ka jettu sanarratti saanduqa sanarratti gochuudhaan robot ta'uu dhabuu keessan ni beeksiftanii ergasii immoo right isiniif godha jechuudha. Egaa haala kanaan activity check keessanillee sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Airdropidhaan kan wal qabate inni biraa exchangeewwan akka Bitgate fi akkanumallee Binance akkanumallee dhageeffatan kun Bybit irratti akka list ta'uudha kan ibsamaatiin jiru. Egaa exchangeewwan kanneen wajjinillee waliin haasaa akka jiranii fi yeroo dhiyoo keessatti akka beeksisanidha yookaan immoo announce akka godhanidha kan ibsaa jiran jechuudha. Egaa Paus Airdrop wanti biraa wanti dabalataa immoo voucheroota adda addaa namoota adda addaa baan gochuu irratti argama. Namoota karaa sirrii ta'een Paus Airdrop hin hojjetin baan gochuu irratti argama. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa kan jedhullee ibsanii jiranii baan akka hin taane sirreeffachuu qabdan jechuudha. Egaa wantoota narmaa isiniif ibse kana Paus Airdropidhaan kan wal qabate sirreeffachuun dirqama keessan jechuudha. Amma immoo gara Zo Airdropitti dabarree Zo Airdrop irratti maaltu jira kan jedhu haa ilaalu. Zo Airdrop irratti dhageeffatan koo mining isaa xumuramee jira almost jechuudha. Amma immoo ulaagaalee kafaltii isaanii maal fakkaata? Ulaagaaleewwan kanneen sadeen kan guutan ta'e qofaadha jechuudha. Kafaltiin kan isiniif kafalamu ulaagaaleewwan kunniin sadeen maalidha kan jedhu haa ilaalu. Tokkoffaa Airdrop ka jedhu keessa mining has ended ka jedhu xumurarratti Airdrop fi task ka jedhu ni argama. Airdrop ka jedhu keessa yeroo seentan as keessatti ulaagaaleewwan kunniin lamaan guutamuun dirqama. Sadaffaan immoo isinitti agarsiisa. Sadaffaallee ulaagaalee sadii qaba. Inni jalqaba wallet keessanii wal qunnamsiisuudha. Connect wallet ka jettu sanarra kilik gochuudha. Wallet keessanii wal qunnamsiisuu dandeessanii Airdrop kamiyyuu wallet keessanii akkaataa itti wal qunnamsiisuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Zo Airdrop illee akkaataa itti wallet keessanii wal qunnamsiiftan kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Lammaffaa immoo complete tone transaction verify that you are not a bot jedha. Egaa robot ta'uu keessan verify gochuu qabdan. Kanas kaffaltiidhaanii make a tone transaction ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan toonii duwwaa tuqaa 5 kafaluudhaan salphamatti verify gochuu qabdan jechuudha. Dhageeffatan koo toonii duwwaa tuqaa 5 yeroo kaffaltan salphamatti verify isiniif godha waan ta'eef jechuudha. Dhageeffatan koo haala kanaan verify gochuu dandeessanii jechuudha. Egaa dhageeffatan koo ulaagaan jalqabaa walletidha wal qunnamsiisuudha. Lammaffaan immoo toonii duwwaa tuqaa 5 kafaluudhaan robot ta'uu dhabuu keessan adda baafachuun dirqama jechuudha. Egaa kanaadha. Inni biraa immoo dhageeffatan koo taskis ka jedhu keessa erga seentanii booda wanti haarawaa dhufe maalidha? Egaa akkuma masarratti argartan wantoota sadiitu argama. Tokkoffaa verify you are not a robot ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan wallet keessanii wal qunnamsiisanii tone transaction duwwaa tuqaa 5 kafaluudhaan toonii duwwaa tuqaa 5 kafaluudhaan verify gochuu qabdan jechuudha. Verify you are not a robot. Robot ta'uu dhabuu keessan verify godhaa isiniin jedha. Kanaaf immoo kafaltii toonii duwwaa tuqaa 5 isin gaafata. Kafaltii kanas raawwachuudhaaf make a tone transaction ka jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo wallet keessanii wal qunnamsiiftanii toonii duwwaa tuqaa 5 yoo qabaatan jechuudha. Fakkeenyaaf toonii duwwaa tuqaa 4dha
kan qabu naaf hafaa waan ta'eef isin immoo dhaggeeffattoota koo yoo toonii hangasii waalitii keessan irraa qabaattan toonii san gafaluudhaan duwwaa tuqaa 5 jechuudha kan isin gaafatu ergasii immoo salphamatti zoo airdrop keessan robot ta'uu dhabu keessan beeksisuu dandeessan jechuudha zoo airdrop keessan irratti jechuudha. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo taaskis jedhu keessa erga seentanii booda ulaagaan lammaffaadha isin guutuu qabdan connect toon waletiidha waletii keessan yoo wal qunnamsiistan haala kanaan raayit isin godha yoo wal qunnamsiisin connect toon walet kayyatu sararkil gochuudhaan waletii barbaadan wal qunnamsiisuu qabdan jechuudha. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo wanta haarawaa fidan flow bitgate x jedhu ni argama Twitter account isaanii bitgate waletii Twitter account qabanii achirratti flow gochuun dirqama jedha. Egaa asirratti taaskii kana rakkil gochuudhaan gara Twitterratti isin fudhata bitgate waletii account isaanii kan Twitter jechuudha flow gotan. Egaa kun kan argisiisu dhaggeeffattoota koo zoo airdropin bitgate exchange irratti yookaan immoo bitgate wallet irratti illee list ta'ee akka kafaltii nuuf kafaluudha kan ibsamaa jiru jechuudha. Egaa wanta kanallee asirratti taaskii kana raawwachuudhaan taaskiiwwan kunneen sadiinuu right isiniif gochuu qaba. Right yoo isiniif godhe egaa seela yookaan immoo ulaagaalee kafaltii zoo airdrop ittiin nuuf kafalu waan ta'eef wantoota kanneen sadiin guutuun dirqama keessanii jechuudha. Kafaltii toonii duwwaa tuqaa 5 illee kafalaadha akkanuma waletii keessanii wal qunnamsiisa akkanumallee bitgate wallet exchange jechuudha account isaanii kan Twitter flow godha kanneen sadii yoo guutan salphamatti kafaltii gaarii argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa airdropiiwwan kunniin yeroo gabaabaa kana keessatti kan kafaltii gaarii nuuf kafalan jennee eegaa jirruudha haala gaariidhaan hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. Yeroo itti aanu immoo yeroo isaan listi ta'uudhaaf deemanitti waletii kan kamii irratti listi ta'uudhaaf deeman akkaataa itti waletii keessan irratti baafachuu dandeessanii fi akkaataa ittiin gurgurattanillee information haarawaa yoo jiraate kan isiniin dhaqqabu ta'a. Viidiyoo kan koo kanarraa sirriitti xumuree jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe like share gochuun irraanfatinadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina horaa bulaa.